Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ina mannaa, Ameen. Kabajamtoonni maatiiwwan Waaqayyoo Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, haadha keenya dubaroo Maariyaamii, aanteen qulqullootaaf ergamoota. Hundumti keessan akkam jirtu? Galata Waaqayyoo eegee tiksee galata isaa akka jennu kan nu qaqqabsiise maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Koorsiin yeroo har'aa barnoota nuyi ilaallu hiikoo soomaa kan jedhudha. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura jireenya dhala namaaf kan ta'u wantoota hedduu erga kaayee, erga qoodee, erga hiree waan gurguddaawwan dhalli namaa taasisuudhaa qabu fi wantoota gurguddoo dhalli namaa taasisuu hin qabne adda baasee kaayeera. Maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Hojii Waaqayyo hundeesse dhalli namaa akka taasisuuf kaaye keessaa tokko soomadha jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee soomaa barachuun, waa'ee soomaa dhaggeeffachuun, waa'ee soomaa hubachuun, waa'ee soomaa dhala namaa hundumaaf akka ifaa ta'u barreessuu, ibsuu fi dhaggeeffachuu hubachuun dirqama dhala namaa ta'ee uumame hundaati jechuudha. Kanaaf sooma akkuma manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yeroo kana sooma labsii manni amantaa torban qabdu keessaa soomawwan tokko kan gooftaa Abiyyi kan jedhamudha. Sooma Abiyyii yookaan Faasikaa kan jedhamu soomamaa jira. Egaan sooma jechuun maal jechuudha? Sooma jechuun qaamni namaa kan barbaadu hundarraa dhorkamuu yookiin nama kan hawwisiisu hunda dhiisuu jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin nyaata barbaachisu irraa yeroo muraasaaf turuu fi yakka adda addaa hojjechuu guutummaa guutuutti dhiisuudha. Dhiisuu jechuudha. Orkuu, soomuu, dhiisuu jechuudha. Amantiin bakka jirutti hundumaa soomni ni jirti. Kana jechuun namni amantii qabu sooma hin sooma. Amantiin immoo dhalli namaa tokko jireenya inni jiraatu, gochaa inni godhu keessatti dogoggorri isa kana, sirriin isa kana, foon isa kana, lubbuun isa kana jettee adda baastee kan namatti himtu amantiidha jechuudha. Namoonni amantii hin qabne waan gaariis hin beekanii, waan hamaas hin beekanii. Kana jechuun gaariidhaan hamaa jedhu, hamaadhaan gaarii jedhu jechuudha. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo, amantii ergii qabaattee manni amantaa keenya Ortodoksiin amantii kana biraa soomni dhibuu akka hin malle kaafti jechuudha. Kanaafuu amantiin bakka jiru hunduma soomni jira jechuudha. Raajonni kakuu moofaa keessa turan Waaqayyo faana waqtii itti wal argan bishaaniidhaa fi midhaan garaa afaan isaanii yookaan garaa isaanii afaan isaanii hin seenne jedha. Seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 28 irra. Kana jechuun gaafa namni Waaqayyo wajjin wal argu, gaafa namni Waaqayyo wajjin wal ilaalu, gaafa namni Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf qophaa'u, nyaanni namatti tolu, nyaanni jireenya namaa keessatti qaama namaa mimmiidhagsu jiraachuu hin malu. Kana jechuun namni eenyummaa isaa isa foonii dhiisee eenyummaa isaa isa hafuuraa wajjin Waaqayyo wajjin waan wal arguufi. Kanaaf iyyuu raajonni gaafa Waaqayyo wajjin wal arguuf jedhan bishaaniif midhaan dhiisu. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoos yeroo yeroodhaan kan sooma isheen labsite amantiin bakka jirutti iddii soomni jiraate, soomni iddoo jirutti amantiin erga jiraate jettee barsiifti jechuudha. Sooma jechuun kanaaf iyyuu karaa biraadhaan midhaaniif bishaan yeroo muraasaaf Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf jecha qophaa'u jechuudha. Mee karaa biraa yoo ilaalle mootii tokko bira dhaabachuudhaaf namni gorsaa barbaachisa. Eessa akka dhaqu, eessa akka dhaabatu barbaachisa. Kanaadhaaf gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf gorsaan keenya, gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf barsiisaan keenya, gara Waaqayyootti tocho'uudhaaf utubbii yaada keenya soomadha jechuudha. Dheekkamsi Waaqayyoorraa sababa baay'ina cubbuu keenyaaf
ajajamuu kan diduu keenyaan kan nutti dhufe soomaan kadhannaadhaan akka inni nurraa ka'u Yoonaas raajichi ol ka'eera jechuudha. Raajii Yoonaas boqonnaa 3:5-10 yoo dubbistan in argattu jechuudha. Sababa ajajamuu diduu keenyaaf, sababa dheekkamsi nutti dhufe soomaaf sagadaan deebine. Kanaafuu yeroo kana manni amantaa Ortodoksii soomaaf sagada isheen taasisaa jirtu bu'uura Yesuus Kiristoosiin taasifatte, soomaaf sagada kanaan immoo badiif balleessaan cubbuun yakka dogoggora keenyaan nutti dhufe nurraa deebi'a kan jedhuunidha jechuudha.